Viidiyoon suuraa kana caalaa garaa nama balleessaa jechuudha. Suuraa amma argitan kana caalaa garaa nama balleessaa jechuudha. Garuu immoo viidiyoo kana yoo gabbaasu taate yoo gadhiisu taate viidiyoo kana namni wal balleessa, namni wal fixaa jechuudha. Kanaaf akkuma nama hin dhagahiniitti callisee jechuudha. Silaawwan kana qaata gadhiisaa ni hafachu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jirra jirtu isiniin jecha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya deebi'ee dhufee jira jechuudha. Akkam naa jirtanii baganaa jiraattanii isiniin jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa warroonni hangaraan jajjabeessuu jirtan baay'ee tokkoon galatoomaa isiniin jira. Du'aayinis ta'ee yaada biraatiinis ta'ee gara maraanii warroonni nu jajjabeessaa jirtan baay'ee tokkoon galatoomaa isiniin jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa. Har'a hoo sahaadaan maal qabattee dhuftee badaa roozaan argamitti roozaan mul'adhitti maal dhageettee dhufte jettanii akka isin nu eeggataa jirtanis abdii qabaa jechuudha. Maal Allah waan irra geenye marayyuu ka isin biraan geenu ta'a isiniin jennee akkuma isin himnetti jechuudha. Amma nurra jechuudha isintu nu caala cinqamaa jira jechuudha. Badaa roozaan argamtee roozaan maal mataa jettanii cinqamaa jirtanii jechuudha. Baay'ee tokko cinqamaa jirtanii isin cinqamaa jirtanis argaa jira jechuudha. Har'a wanti ani qabadhee dhufee jechuudha waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa sunis maa inni roozaa argamee fa'a jettanii yookaan yaada keessa isin dhufu malaa jechuudha. Roozaan argamtee osoo hin taane waan wahii dhagahee jira jechuudha. Roozaan argamtee osoo hin taane dhugaa rabbii waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Viidiyoo kanallee abbaan roozaalee na bira hin jiranii kophaatiyya waraabaa jira jechuudha. Maaliif yoo kanaan jettan taate abbaan roozaa yeroo viidiyoo walii waraabnu malee yookaan mootuu viidiyoo kanallee yuutuubii kanallee jechuudha. Waa'ee miidiyaa kanallee baay'ee jala deemanii hin hordofanii jechuudha. Maaliif baadiyyaa jiranii baadiyyaa liitoorkiin baay'ee hin dalagu waan taateef baay'ee jala deemanii akkasitti hin hordofanii jechuudha. Innaa kanaafuyyuu maal jechuu barbaadeeti viidiyoo kana waraabeetiin maaliif gadi hin dhiifne waan dhagee kana hordoftoonni nu eeggataa jiranii akkuma nu cinqamaa jirru kana nu caalaa cinqamaa jiranii waan ofii dhagaytana waan ofii argitana maaliif isaan hin dhageessifne jedhee dhufee jechuudha. Kan baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Waan kana dhiisuufis akkatti dhiisuu dhabe ol baasuufis akkatti ol baasuu dhabe gidduu lamaanitti rakkataa jira jechuudha. Gidduu lamaan kanatti rakkachuu irra dhiisuu irra ol baasuu naa wayii jedheetiin ol baasuu barbaadeeti jechuudha. Wanti kunis maa inni jechuudha. Suuraa wayiitii fi viidiyoodha wayiitu naa ergame jechuudha. Karoozaa jechuudha. Namni naa erge sunis garuu suuraan kuni suuraa baay'ee tokko garaa nama nyaatudha jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi suuraa fi viidiyoon illee baay'ee tokko garaa nama nyaataa jechuudha. Baay'ee tokko garaa nama balleessaa jechuudha. Suuraa kanas mee suuraa akkamiitii sa'aadaa viidiyoon sunis viidiyoo akkamiitii yoo ka jettan taate isinitti garsiisaa jechuudha. Inshaallah na eeggadhaa isinitti garsiisaa. Suuras isinitti garsiisa viidiyoos kan isinitti garsiisu ta'a jechuudha. Namni waan kana naa erges tokko jira warri keessaa gara keessaatiin na dubbisu immoo wastaappii gara garaagaraatiin keessaa warri na dubbisaa jiran roozaan argamtee maalirra geettanii jedhanii warri na gaafataa jiran namoota hedduudha jechuudha. Hordoftootuma isii ta'uu nooltu jedhee yeroo duraa salaamtaa jalaa qabe jechuudha. Salaamtaa gisee jalaa qabu mee waan kana atillee laali waasitti ergaa naan jedhan maalinni wanti natti erguu deemsuun kan hirimaa fi ati eenyu jedhee gaafannaan eebba natti erganuu baay'ee tokkoon mul'inna citee jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi mul'ima kanaan na citee jechuudha. Waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu yeroo duraa jechuudha. Suuraa natti erganii suuratti aansanii viidiyoo na erganii jechuudha. Mee suuraa kanas kama waliin laallu tahaa jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya suuraan kun baay'ee tokko garaa nama nyaataa jechuudha. Fuulli roozaa iitee akka wayiitti iitee jechuudha. Baay'ee tokko garaa nama balleessaa jechuudha. Mee suuraa kanas kama waliin laallu tahaa jechuudha. Asumaan gara suuraatti isin dabarsaa viidiyoo illee inshaallah yoo rabbi jedhee gadi isin dhiisa viidiyoon isin jira jechuudha kanatti ergame. Mee suuraa kana waliin laallee walitti deebina. Suuraa kana waliin haa laallu. Ini suuraa kana argitanii jirtanii suuraa kana fuuluma isii bichaa laalamee akkinni jiru fuulli isii kun fuula nama nagaa qabu ni fakkaata fuula nama nagaa qabu ni fakkaatu. Ani viidiyoon kuni ka ammaa ta'aa fi ka duraanii ta'a addanaa bahuu didee jechuudha. Akka nama jiraataa jiru Dubaahii ani goddanyaa roozaati jettee suuraa kana naaf ergitee jechuudha. Bakki isheen amma jirtu Dubaayiin jirti jechuudha.
suuraa fi miseejii wayiillee jechuudha. Imoo isii irraa gabbuusee miisa aadaa waan kana laalii jettee irratti ergitee jechuudha. Gitee isiin suuraa sanii fi viidiyoo sanatti ergituu jechuudha. Baay'ee tokko rifadhee baay'ee tokko qalbiin tiyya cabxee jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf roosaan baay'ee tokko garaa nama nyaatti jechuudha. Ani garuu lubbuun jiraattee kana mara hafuurallee kanatti waan dho'ifattu natti hin fakkaannee bakka walumaa galatti nutti dukkanaa'ee jiraayyuu nutti dukkanaa'ee waan duraanii caala nutti dukkanaa'ee nama du'e jettee sabbarta. Ka jiruudhaan yoo dhabde qalbiinis nama sabbartu ni beektanii. Walumaa gala nutti dukkanaa'ee abbaan isii waan dalaguuf waan dhiisu wallaalee akka maraattu achi deemee as deemee waan nyaatu waan dhugu walii hin beeku waan uffatu walii hin beeku akka maraattu jira. Maatiin isii haala hin taane keessa jiranii roozaatiyyaa. Yoo viidiyoo kun kasi bira gahu taate jechuudha. Yoo viidiyoo kun kasi bira gahu viidiyoo kana ka argitu taate as bahii tini mul'adhu ammallee wantan siidhaa mura deddeebi'ee as bahii mul'adhu maatii keetii yaaddu silati. Yoo ka lubbuun ka jiraatu taate kunoo viidiyoolee gadi isinii dhiisaa jechuudha. Viidiyoon isinis jira ka isin irratti ergite viidiyoon isinis jira. Barreeffama isin irratti ergites kunoo barreeffama kana jechuudha. Laala barreeffama kanallee jechuudha. Akkuma viidiyoonis hin jira jedhetti jechuudha. Ani osoo viidiyoo san gadi hin dhiifne duratti viidiyoo san gadhiisuu miti suuraa kanayyuu gadhiisuun baay'ee tokko natti ulfaatee jira jechuudha. Haa ta'u isin maan as baatee ni haa mul'attu jedheeti jechuudha. Ka waan kana mara iyyuu godhaa jiru. Viidiyoo san yoo gadhiisee viidiyoon suni viidiyoo baay'ee tokko garaa nama nyaatusii jechuudha. Ammallee viidiyoo san yoo ka gadhiisu taate namni wal fixa namni walitti bu'a jechuudha. Viidiyoo san gadi hin dhiisu. Yoo sin gadhiise naan jettan gadhiise garuu viidiyoo san yoo gadhiise jechuudha namni waliin dhiisu namni walitti bu'aa namas walitti buusus hin barbaanne suuraa amma jechuun suuraa amma isinitti agarsiise kana jechuudha isinitti agarsiisuu hin barbaanne garuu isin maan as baatee haa mul'attuufi jechuudha isin maan yoo as baatee mul'atte jedheeti jechuudha kan suuraa kana gadhiisaa jiru garuu viidiyoo san gadi hin dhiisu maaliif viidiyoo san ka gadhiisu taate viidiyoo badaadhas viidiyoo baay'ee tokko garaa nama nyaatus garaa nama balleessus jechuudha viidiyoo san yoo gadhiise namni waliin dhiisu namni wal fixa kanaafuyyuu roozii tiyyaa as bahiitiin mul'adhu maatii kan keessaniif yaadii haadhaa fi abbaa kan keessaniif yaadii tasiif maraataa jirtu nyaataa dhugiitii wallaalee warri waan dalagu gara deemu wallaalee dukkanti itti buute dukkana maatii keetii buute kana dukkana kana irraa bariisisi. As bahii mul'adhu yoo rabbiin sodaatte ammallee sitti hima irra deddeebi'ee sitti himaa jechuudha. Maatii kan kee gara deeman waan dalagan waan dhiisan jiruu wallaalanii jechuudha. Viidiyoon viidiyoo badaadhas viidiyoo garaa nama nyaatu garaa nama balleessus viidiyoo san yoo ka gadhiisu taate namni wal fixaa jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Andugaa rabbii si hima roozaatii yoo viidiyoo kanneen ka argitu taate as bahii mul'adhu namaaf yaadi abbaa keetis yaadi haadha keetis yaadi. Yaadiif jechuudha. Anaafis yaadi anis waa mara dhiisee abbaan kan kee kun garaa na nyaatee abbaa kan kee kana jala akkamitti hafa jedheetiin abbaa kan kee wajjin achi deemee si barbaadaa jirra jechuudha. Nu mara kennaafuu yaadi jira. Viidiyoolee isinitti hin dheeressu mee suurama kanaa fi viidiyoo isinitti hin garsiisu garuu waggootu yoo dubbiin mara jabaattee isii kan mul'achuu diddu taatee hafuura isii akka dhabne kanaan dhabne viidiyoon sunis as bahuun isaa hin oolamu jechuudha. Viidiyoo sanis as baasa. Viidiyoo san yoo as baase namni wal fixa. Rabbi sodaadhu as bahii mul'adhu yoo ka jiraatu taate roozii as bahii mul'adhu viidiyoodhaan kan yoo ka argitu taate as bahii mul'adhu nu maraachin waan dalaynu waan nyaannu waan dhiisnu waan uffannu waan hunda nu wallaalchiftee baroo isaanillee jiruuti jedhiisee jechuudha abbaa kan kee kana osoo isaan akkana ta'an akkamitti jalaafa jedhee jiruuti jedhiisee ilmaan tiyya dhiisee waa meeqa rakkoo meeqa kana jirtu dhiisee abbaa kan kee wajjin si barbaadu jirra jechuudha namaaf yaaddu ati xiqqoomesii namaaf yaaddu qooyi as bahiitiin mul'adhu yoo viidiyoo kana ka argitu taate jechuudha. Jiruun wallaalchifte dhugaa rabbii dubbachuudhaan ati yoo ka lubbuun jiraatu taate bakka jirtutti ni jiraatta garuu nuti si caala cinqamaa jira jechuudha hordoftoota keetti cinqamaa jira jechuudha warroonni si jaalatan si kabajan akkaan siif cinqamaa jiranii jechuudha kanaafuu iyyuu viidiyoo kana yoo ka argitu taate as bahiitiin mul'adhu nu furii qolaan nu godhame kana nurraa baasee yoo as baastee nurraa baaste malee nurraa ba'an jiru as bahiitiin mul'adhu as bahii furmaata tokko nu laadhu haadhaa fi abbaan kan keessiif jecha haadha kan ta'e ni beekta akka dhukkubsatanis ni beekta malee irra deddeebi'ee waanuma duraan dubbadhee malee irra deddeebi'ee dubbataa jira jechuudha. Maaliif lafeen foonii waliin darban seenaa qabdii jedhan.
sanii irra deddeebi'ee waanuma duraan dubbadhe irra deddeebi'ee akka haarayaatti dubbataa jira jechuudha. As bahiitiin mul'atu suuraan kuni jechuudha viidiyoon suuraa kana caalaa garaa nama balleessaa jechuudha. Suuraa amma argitan kana caalaa garaa nama balleessaa jechuudha. Garuu ammoo viidiyoo kana yoo gabbaasu taate yoo gadhiisu taate viidiyoo kana namni wal balleessa namni wal fixaa jechuudha. Kanaaf akkuma nama hin dhagahiniitti callisee jechuudha. Silaawan kana qaata gadhiisaa ni afachuu as baatee mul'adhitti ni afachaa jedheetiin callisu jira jechuudha. Garuu isin as baatee mul'ataa hin jirtu jechuudha. Kanaafuyyuu namallee waliin ficcisiisuu namallee waliin lolchisiisuu mee afachuu obsuma bareeda duraayyuu baay'ee obsine jedhee obsaa jira jechuudha. Kanaafuyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa suuraan kun baay'ee tokko garaa nama nyaataa viidiyoo kana caalaa garaa nama balleessaa nama wulfixee viidiyoon sun kan gabba'u taate jechuudha. Kanaafuu ruuzii xiyyaas baay'eetiin formaata tokko nu laadhuu siin jedha namallee deddeebi'ee viidiyoo isinitti dheeressee jira. Inshaallah waan irra gahee waa maraaniyyuu jechuudha kan isin biraan geenyu ta'a kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Baay'ee tokko nuuf galatooma baay'ee takkan isin galateeffannaa akka isin nu jaalatan caalaa isin jaalannaa akka isin nuuf cinqamtan ni beekna jechuudha. Kanaafuyyuu inshaallah waan irra gahee marayyuu jechuudha kan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Hanga viidiyootti aanu waan irra gahee qabadhee kan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Inshaallah rabbi jedhee du'aa'ii godha rabbiin haa mul'isu isiillee yookaan lubbuun jiraattu taate rabbisii haa mul'isu hanga viidiyootti aanu walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Nagaan naa tura.